Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya utuu har'aan tanaaf jennee gama keessaniin geenyaa isinis akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra laayikii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mootummaan lola waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessaa jirutti fufuuf murteessu ibseen marii dhimma kana irratti godina Bunnoo Baddalleetti dheengadda ta'anii irratti itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi lafa to'annaa isaanii jala jiru gadi lakkisiisuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaawaa fudhachuuf qophiitti jiru jedhaniiti jiru. Gama biroon mootummaan waraana guddaa bobbaasuu fi lola gurguddaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irratti injifannoo guddaa argachaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo ibseeti jira. Miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa fi jaarmaalee siyaasaa dabalatee wayita hedduun lolli Oromiyaa mariin xumuraa akka argatuuf irra deddeebiin gaafachaa jiranitti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa bobbaasu gidduutti kutaalee Oromiyaa garaagaraatti geggeeffamuu ammaas itti fufeeti jira. Mootummaan gam tokkoon iddoowwan to'annoo isaa jalaa bahandeeffachuu akkasumas karoora riphee lolaa Oromiyaa dhabamsiisuu jechuun humna waraanaa guddaa bobbaasee lola itti fufeera jedhuun. Haa ta'u malee dhumaatii fi kasaaraa waraana irra jireessaan loltoota mootummaa darbee ammoo uummata nagaa mudatee jirurraan kan hafee bu'aa waraanaa kanaan argamaa jiru hin argine jedhuun. Lola guyyoota lamaan dura aanaa ammayyaatti geggeeffameen humna mootummaan garasitti bobbaasee guututti diiguu loltoota mootummaa dhibbaan lakkaa'aman fixuu hedduu madeessuu fi booji'uu akkasumas meeshaalee waraanaa jajjaboo kana akka dishqaa fi snaayiper dabalatee hidhannoo guddaa waraana mootummaa irraa hiikachuu ibsee waboon. Lola Wallaggaa lixaatti geggeeffame irratti waboon injifannoo guddaa argataa jiraachuu maddeen waraanaa DBCtti himaniiru. Haa ta'u malee injifannoo waboo ibsataa jiru irratti qaama mootummaa deebiin kenne hin turre. Gama waraana bilisummaa Oromootiin lolli waggoota afran darbaniif Oromiyaa keessatti itti fufinsaan geggeeffamaa jiru dhaabbatee gara marii hiikaa qabutti akka cehus ejjennoon mul'atus mootummaan ammaas ejjennoo rakkoo Oromiyaa humna qawweeniin hiik jedhurraa of duubaa akka hin deebine ta'uu bifa garagaraan mul'isaati jira. Marii dhimma kanaa irratti muddee 20 takka bara 2022 godina Bunnoo Baddalleetti ta'ame kan miidiyaaleen mootummaan gabaasan irratti mootummaan lola Oromiyaa kan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu jedhu waamuu filatee itti fufuuf karoora qabaachuu beeksiseeti jira. Marii hooggantoonni mootummaa federaalaa naannoo fi godinaalee irratti hirmaatan kana irratti itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaa'aa eegaluuf qophiitti jirra jedhaniiru. Godina Gujiitti dhaabbanni misooma tumsaa jedhamu itti waamamni isaa mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'e hawaasa godinichaa irratti kan raawwachaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Aanaalee godina Gujii garaagaraa keessatti dhaabbanni tumsaa qabata lafa albuudaa jedhuun beenyaa tokko malee qonnaan bultootaa fi dhaabbilee dhuunfaa adda addaaf lafarraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jaarsoliin biyyaa abbootii qabeenyaa fi qonnaan bultoonni dhimmicha dura dhaabbatanis bakka adda addaatti hidhamaa fi gidirfamaa jiraachuu dubbatan. Kaampaaniin Meedrooks ta'ee warshaan albuudaa dolaa akka hojii dhaaban taasifamanis waggaa 3 dura bakka itti deebifamuu haala duraan caalmatti hawaasa naannoo sanarra miidhaa qaqqabsiisuu itti fufeeti jira jedhu jiraattonni. Waggoota 4 dura dhaabbanni baasaa albuuda Meedrook jedhamu qabata hojii investimentii albuuda godina Gujii gabaa addunyaaf dhiyeessu jedhuun uummata irratti saamichaa fi yakka raawwataa ture dabalata rakkoon keemikaalota warshaalee keessaa ba'an fayyaa hawaasaa fi naannoo irra qaqqabsiisaa turan akka komitii dhiyaachuun warshaan akka cufamu taasifameeti ture. Biiroon albuudaa fi anniisa Oromiyaa komii hawaasaa fi dhugaawwan qabatamoo sanneen giddu galeeffachuun dhaabbilee naannoo sanitti oomisha albuudaa irratti bobba'an irratti hayyama fudhatee turuun ni yaadatama. Ta'us garuu tarkaanfiin kun ji'oota 10 akka booda deebisee diigamee akka ture himan jiraattonni naannoo sanii. Kaampaaniin Meedrooks ta'ee warshaan albuudaa dolaa waggaa 3 dura bakka itti deebifamuun haala dura caalmatti hawaasa naannoo sanarratti miidhaa qaqqabsiisuu itti fufeeti jira. Kun kanaan osoo jiru akkuma Oromoon cittoo irratti fanxoo jedhu sanitti dhukkubni kan biraan ammaas dhalate jedhu jiraattonni. Kaampaaniin Oromaa kan uummata keenya diinagdee keessaa dhiibbatu sun otoo himatamu kaampaaniin maqaa Oromootiin socho'u haaraan naannichatti buufatus gocha ulfaataa fi yakka kan Meedrook qaqqabsiisaa tureen ol kan raawwatu tumsaa dhaabbanni jedhamu yeroo ammaa kana hawaasa dararaa jiru jedhu maddeen. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Baatti uummata haleellaa garee milishaa faannoon buqqee rakkoo jabaaf saaxilamee jiru dhaqqabuuf waldaan wabii ummacaa sagantaa galii walitti qabu qopheesse. Sagantaa muddee 24 bara 2022 jedhuunis guyyaa boruu gaggeeffamu kana irratti galiin bifa GoFundMe, Cash App, Check fi weebsaayitii woldichaa dabalatee bifa garagaraan kan walitti qabamu ta'uu kan ibsan dura ta'an waldaa wabii ummacaa Dr. Isaayyaas Giyoorgis namuu bifa isaaf mijaatuun sagantaa galii walitti qabu kana irratti hirmaachuun lammiilee keenyaaf haa birmannu jedhan. Rakkoon kun akka Oromootti nu mudate. Uummata rakkoo keessa jiru baraaruu kan dandeenyus waloon birmachuu yoo dandeenyedha kan jedhan miseensi boordii waldaa wabii ummacaa obbo Dabalaa Turaa gama isaatiin
hawaasni Oromoo guutuu addunyaa irra jiru sagantaa galii walitti qabu boru geggeeffamu kana irratti hirmaachuun uummata sababa eenyummaa isaatiin rakkoo cimaa irra bu'ee jiru akka qaqqabuuf waamicha dhiyeessaniiru. Weerarri daangaa naannolee humna qawween jijjiiruuf taasifamu adeemsa maraatummaa yoomuu milkaa'uu hin dandeenyedha jedhu Ambaasaadar Uunataa'u. Ambaasaadar Uunataa'u weerara daangaa naannolee humnaan deemfachuuf taasifamu balaaleffachuun yaada gama Tiwiitara isaatiin barreessaniin Itoophiyaan daangaa naannolee kabachiisuu hin dandeenye akka biyyattii itti fufuun ishee gaafii jala jira jedhuun adeemsa daangaa babal'ifachuu fi humnaan daangaa naannolee weeraruun dhuunfachuuf deemamu gocha maraatummaa akkaan qaanfachiisaa ta'edha jedhuun weerara qindaawaa fi ajjechaa suukanneessaa raawwachuu akkasumas duula holola daangaa darbee sheekoo fi seenessaa sobaatiin ammaan booda mirga ofiin of bulchuu lammiilee sarbuun gonkumaa hin milkaa'u jedhu Ambaasaaddartichiin. Hanga mirgi ofiin of bulchuu fi hiree ofii murteeffachuu saboota sablammootaa fi uummattoota daangaa tokko malee hin kabajinitti nageenyi waaraan gonkumaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u jedhan. Itoophiyaan aadaa, afaan, amantaa fi eenyummaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii kabajuu hin dandeenye yookiin hin feene kana booda akka biyyatti jiraachuu hin dandeessu jedhan. Ambaasaaddartichi tibbana weerara lafa gareen milishaa faannoo Amaaraa lixa Oromiyaatti raawwataa jiru buqqaatii lammiilee nagaa fi ajjechaa fi gocha suukanneessaa hanga morma namarraa muranii sirbutti gahame balaaleffachuun callisa mootummaa dhimmicha irratti mul'isa qeeqaa turanii jiru. Paartiin aangoorra jiru lubbuu lammiilee nagaaf kan hin dhimmanne ta'uus akeekan. Ogeessa seeraa fi abukaatoo beekamaan lammii Taanzaaniyaa obbo Mahammad Chaandee Otumaan garee qorattoota yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu qorachuu Itoophiyaatti ramadamaniif dhaabbanni mirga namoomaa addunyaa hoogganaa garee kanaa ta'uun akka tajaajilaniif muuduun dhaga'ame. Yakkoota sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwataman gareen qoratuun hundeeffamuu hordofee yakkoota qoratamuuf jiran keessaa kallattii fi alkallattiin kan harka keessaa qabanii fi qoranneen kun gaggeeffamnaan yakkaan gaafatamuu jalaa bahuu akka hin dandeenye kan beekan hooggantoonni paartii badhaadhinaa hedduun keessumaa obbo Dammaqa Mokonnon faan qorannichi akka hin gaggeeffamneef dhiibbaa garaagaraa gochuuf hoyyaataa jiraachuun dhaga'ame. Ogeessi seeraa obbo Wandimmoo Ibsaa poolisiin hidhamuun dhaga'ame. Yeroo TPLF biyya bulchaa turetti miseensa KFO fi abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo ta'uun tajaajiluun jaallatamummaa guddaa argatanii kan turan obbo Darraa uummata Oromoo ganuun miidiyaa Habashaa Oromoon hin jaallanne garaagaraa irratti dhiyaachuun jechoota faayidaa Oromoo tuqan garaagaraa dubbachuun Oromoo biratti komatamanii kan jiran Habashoota biratti ogeessa seeraa cimaa jedhamanii ajajamaa kan turan ogeessi seeraa obbo Wandimmoo Ibsaa hidhamuun dhaga'ame. Yeroo Oromoon ajjeefamuu fi hidhamuu kafaan saaqatanii kan hin beekne Oromoo fi Oromummaa hedduu kan jibban miidiyaaleen Habashaa hidhamuu obbo Wandimmoo Ibsaa kana mormuun hiiksisuuf yaalii guddaa gochaa kan jiran ta'uunis dhaga'ame. Obbo Wandimmoo Ibsaa paartii badhaadhinaa waliin hidhata gaarii qabaachuu fi waca miidiyaalee Habashaa kana waliin wal qabatee akka hidhattoota siyaasaa Oromoo yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti otuu hin tursiisin mootummaan ajajaan to'annoo poolisii jala baasuu akka danda'u dubbatamaati jiran.